Nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufeera. Egaa har'a kan isinittiin agarsiisu nyaata aadaa siljoo kan jedhamu yookiin immoo yeroo tsoomaa irratti kan nyaatamu akka ayinataa tokkotti dhiyaata. Isa isinittiin agarsiisa jechuudha. Egaa nyaanni kun kan hojjetamu daakuu baaqelaa irraatii fi bishaan suufiirraa hojjetama. Ani garuu xinnoo ishee geeddareetanii isinittiin agarsiisaa wanta salphaadhaanii akkam akka hojjennu kan nu barbaachisu. Kunooti toofuu tokko extra firm toofuu nu barbaachisaa. Ija cala addaamii yookiin xeenaa addaamii nu barbaachisaa. Qullubbii na barbaachisaa. Qullubbii adii sanaafica daakuu sanaafici na barbaachisaa. Amma gara jiru isaatti hin deema. Egaa toofuu isaa maalan godhee qodaa isaa keessa baasee bishaan isaa gad naqeetanii akkas bishaan isaa nan qorsa jechuudha peepper taawoliidhaanii. Isa booddee egaa bishaan danfiseetanii akka argitanii achi keessa ija xeenaa addaamii ittiin nan godha. Ituun baay'isiin xinnoo ishee irratti godha. Egaa isa booddee egaa nan affeela jechuudha. Toofuu isa sila argitanii isa gasheetanii nan affeela. Kanatti akka argitanii danfaa jira. Amma sirriitti danfuutti nan eega. Kunoo akka argitanitti sirriitti danfee bishaachaa jira jechuudha. Xinnoo ishee nan bisheessanii akka daqiiqaa 5-10 akkas nan bisheessanii isa booddee ibidda koo dhaamseetanii amma qoorutti amma qabbanaa'utti nan eega jechuudha. Egaa jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftan yoo jiraattanii akka sabskraayibii gootanii kabajaan isin gaafadha. Erga sabskraayibii gootanii booddee immoo mallattoo notifikashinii tuquu hin irraanfatinaa. Maaliif viidiyoo haaraa isin gadhiisu dafii isinitti qaqqaba jechuudha. Amma akka argitanitti isa danfee qabbanaa'eera akkas keessaa baaseetanii nan daakaanii. Isa dura garuu qullubbii adii isa sila argitanii egaa tokkuman godhe mataa tokko jechuudha. Qullubbii adii akka jirutti egaa quncisee isa bishaan itti naqeetanii nan daakaanii. Isa juusitti daakaniidhaanii isaan nan bulleessa yookiin nan daakaa. Egaa bishaan isaan barbaada jechuudha. Bishaan isaan fayyadama. Sirriitti ergan daakee booddee nan calala jechuudha. Egaa kunooti akka argitanitti isa sila bisheessee isa affeelee toofuu fideera. Egaa toofuun isa afaan Amaariffaatiin egaa akuriyaatari isa jedhamu irraa hojjetama yookiin sooy isa irraa hojjetama jechuudha. Chiizii isaati jechuudha. Amma bilendarii korra keessa nan gashaa yookiin qodaa juusiidhaanii. Isa booddee maalittan naqaa bishaan isa qullubbiittan daakee irraa qullubbii isaa irraa calaleetanii bishaan isaa duwwaa fayyadama jechuudha.
Egaa bishaan isaa ilaalaa tanii ittan naqaa akka furdina isaa jechuudha. Isa booddee gaarii godhee nan daaka. Xinnoo natti furdateera. Kanaaf bishaan ittiin dabalaa. Bishaan qullubbii isa silan daake jechuudha. Itti naqeetanii akkasirra deebi'ee immoo nan daaka jechuudha. Furdina isaa ilaalaa amma naga'utti sirriitti nan bulleessaa. Amma akka gaariitti naa bullaa'eera. Qodaa irratti nan galagalcha. Isa booddee ashabootti naqaa. Ashaboo fallaana shaayee tokkotti naqee kan daakame. Sirriitti waliin makaa. Isa booddee daakuu sanaafica kan daakame isattan godha jechuudha. Sirriitti waliin makaa. Egaa asirratti ija xeenaddaamii jiidhaasaa qabdu taanaan itti naqachuun gaariidha. Maaliif dafee akka bukaa'u akka danfu godha. Isa booddee egaa sirriitti erga waliin makee booddee qadaadeetanii nan kaa'a. Egaa biyyatti xarmusii yookiin wanta sirriitti cufamuudhaan qadaadamiiti alatti taa'a jechuudha. Gara torban tokko akka danfuu yookiin immoo akka bullaa'u akkasitti taa'a jechuudha. Egaa ani garuu guyyaa tokko duwwaa ala kaa'etanii firiijii keessan kaa'a. Biyya alan jira. Kanaaf firiijii keessan kaa'a jechuudha. Akkasitti ergan bulleessee yookiin ergatti sirriitti waliin makee booddee firiijii keessa deebisee nan kaa'a. Sanaaficni wanta natti xinnaate wanta natti fakkaate fi itti dabaleera. Ammas fallaana shaayee tokko. Egaa isin akka jaallattanitti naqachuu dandeessu. Egaa nyaata tsoomii akka aynataatti dhiyaata. Egaa kuni siljooni. Egaa sirriitti erga waliin makee booddee qadaadeetanii guyyaa tokko duwwaa alan bushaa. Isa booddee hin banamuu firiijii keessan kaa'a jechuudha. Egaa kuni akkaataan isinittiin agarsiise kuni dafee qaqqaba. Yookiin immoo egaa akkaataa weezarii keessanii yookiin qilleensa keessanidha. Egaa akkas amma akka argitanitti qixeesseetanii qadaadeetanii lafan kaa'a jechuudha. Ituun banamiin ta'a. Guyyaa tokko alam kaa'a isiniin jedheera. Isa booddee firiijii keessan gashaa. Isa booddee guyyaa 4-5 yookiin 6 booddee ilaaleetanii deebi'ee wal agarraa. Egaa akkas akka argitanitti qadaadee lafan kaa'a. Isa booddee guyyaa 2-3 booddee deebiin dhufa. Tole egaa akka argitanitti guyyaa 4 booddee akkasitti ta'eera. Akka argitanitti miidhageera, baay'ee mi'aa. Egaa isa booddee nan dhiyeessaanii
baay'ee mi'aawaa argitanii isa baaqelaadhaan hojjetameerra garaagarummaa hin qabu. Kana fakkaataa egaa hin jaallattu jedhee nan abdadhaa. Yoo jaallattanii like share gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo gara biraatti immoo amma wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Bye.